بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota hordoftoota kabajamoo warreen sagantaa darsii harfii fi quraanaa jettu tan peejii gaaddisa islaamaa irratti gara keessan dabartu warri hordoftan inshaallah har'a nama eeguun hin jirtu darsii teenyaa kallattiinaan eegalla. halee biqitti irra dhaabne hada qabatee dhaqqabatee kan hin dhaqqabatin ammoo sagantaa wanta tan waraabamte ilaaluu danda'a inshaallah. egaa darsii ta'e waalaikum salaam darsii teenyaa tan dabarte keessatti harfii kudha afuraffaa laallee daabne darsii dabarte keessatti harfii kudha afuraffaa laallee daabne isinis swaad jaamti. harfiin kudha afuraffaa tan kalee dabarree laallee dabarree swaad jaamti. swaad amma waa xiqqoo takka laallee jirra. amma waa xiqqoo takka harfii swaad akkaataa itti uumamtu bakka itti uumamtu akkaataa uumamasii laallee jirra. hanqanafiin hanqaafee boruu walitti deebinaa jeetiin karaa dhaabee egaa warri dhuftan qalbiidhaan hordofaa galatoomaa yoo kadan deemu ta'e warreen sagantaan biran ga'in invite godhaa sheerillee godhaa yoo kasiin mijaa'u ta'e yoo mijoone immoo kallattiidhaan warri argamtan kun nu hordofaa inshaallah. namni baay'achuu baatee nam tokko jiraatee namni humni tokko jiraate haasawniin haasa'u waan biraa namni dummaateef haasa'u waan biraatti ni da'u namni xiqqaateef waan sila haasa'u irraan hir'isu inshaallah nu hordofa. egaa harfii swaad akkaataa uumama isii yogguu kalee laallee dabarsine arrabni keenya gama fuulduraatti ni qottoonfataa gabbu'aa jennee dhiifamaa tara takka. Ifama hayyee dhufe ifama harfiin swaad akkaataa aboomaanu bilbiltanii nu dhiisa maalisaa boo namana bilbiluun fedhu. harfiin swaad arrabni keenya hidhiin teenya geengoo taati jenna. hidhiin teenya geengoo taati ilkeen walit dhiyaatti. ilkeen teenya walit dhiyaatti. hidhiin geengoo taati ilkeen walit dhiyaatti. akka kalee dubbannetti akka shiin hogguu dubbannu maal goonu akkas jennee amma nu hordofa. har'a akkaataa tartiibaan isinitti himaa nu hordofa. harfii swaad hogguu dubbisnu yookaan hogguu uumnu akkaataan uumama harfii swaad
hidhiin teenya geengoo taati hidhiin teenya geengoo taati ilkeen adda banamtee akka adda banamtee jirti arrabni keenya fiinxisaa haduraa kun afaan keessaa afaan keessa ilkee gama jalaatti gammaxanaa ilkee gama jalaatti gammaxanaa harfii takka amma dura ogguu laallu zaay tayyenne akkaataa uumama isii ogguu laallu arrabni fiinxii gama duraa gad seena jenne egaa arrabni keenya gammaxanaa fiinxii arraba keenyaa gamanaa fi gamanaa gara akkamtaa ilkee aa'oo teenyatti walitti hin qabnu akka shiin ka jenne sanitti walitti hin qabnu ol maxxansina fiinxa gamanaatii fi fiinxa gamanaa ilkee teenyaa taa'oo tanatti jidduun eenna ilkee walitti hin qabnu arraba moggaa lameenii arrabni kokkeen ilaanqa kokkeetti arraba bikka tanarraa eegalee ilaanqa kokkeetti arrabni istireetti akkana diriiree ta'a maal fiinxi gamanaatii fi fiinxi gamanaa aa'oo jala seenaa eegas booda sagalee arrabni furdatee akkas ta'a qallateetii miti arrabni keenya furdatee ta'a yoo qallatee baxxeeteeti as tirfii ba'a ammallee hogguu qallisne irgoo gama gubbaatti irraa gad fagaatee argama kanaafuu arrabni keenya ni furdataa hogguu furdisne eegas booda swaad jenna hogguu harfii swaad kana dubbisnu hafuurri gabbaa hidhiin teenya geen godhe jenne hafuurri gabbaa egaa eda laallee jira irra deebiidha waan takka takkatan eda hin dubbatiin irraa idaannoo kan hin dubbadhu yoo jiraatte arrabni keenya jala gaggoottoonfataa edaas dubbannee jirra garuu akka harfii zaay yookaan siin ogguu harfii siin ogguu akkaataa uumama sii arrabni akkam ta'a ogguu jenne arrabni keenya kan duraa gabbu'a jenne irgoo keessa jalatti gabbu'a irgoo gama jalaa yookaan ilkee teenya ta gadii duubatti wali kottoonfataa jechuudha kanaafuu swaad jennee dubbisa egaa ifaan saammaan tana swaad arraan tana koomenti laaluun hin jirtu ammaa sagantaa jalqaba irratti hin eegale kana qabatee kan hin dhaqqabatiin viidiyoonni ta'a saa barbaadee ilaaluu hin danda'a ammoo nuti darsii teenya itti fufna warreen sagantaa hordofuu jirtan salaamtaa deebisuun dirqamaa waajibaa kanaafuu dila keessaa nam tokko deebisuus bakka ni bu'aa warri kifaa kanaafuu inshaallah qalbiin na hordofaa warri as jirtan warri na bira jirtan qalbiin na hordofaa kanaafuu harfiin so'aad asirra xumur harfii so'aad asirra xumur egaa harfii itti aantu harfiin tun tamee qaffaati barreessa harfiin tamee qaffaati akkaataa uumamaa edee dubbannee jirra akkaataa uumamesii dubbannee jirra harfiin so'aad harfii meeqaffaati barreessaan qasu harfiin isaa tamee qaffaatii barreessa maashaallah harfiin isaa harfii 14ffaati jazakumullahu khairal jazaa
harfiin arabaa meeqa jenne? Harfiin arabaa meeqa jenne? Tadeen gadda laallee jalqabarraa tokkoffaadha ilaanqaa xumuraatti meeqa jenne? Harfiin arabaa meeqa jenne? Baay'ina harfii arabaa naayimaatii harfii ilaanqaa irratti laallee keessaa walitti tilmaamneeti meeqaan nu hafe hanqamii fixuu qabnaa irratti sammuu keessatti ilaallee eegas booda daddabnee darsii teenya oofnee wal jalaa xumura. 14ffaadha maashaallah harfiin su'aat 14ffaadha 28 waliigala baay'inis harfii 28 maashaallah. Harfii 28 keessaa harfii 14 barree jira maashaallah rabbi guutuun nu hagachuu. Harfii 28 keessaa harfii 28 keessaa harfii meeqa barree? Harfii 14 barree jira. Mee harfii 14 kun inshallah isinii galee jira jeeti yaadaa. Dhibbarraa illee parsantii 60 yoo kan isinii galu ta'e maashaallah isinii galee jeeti yaada. Wanni kun isin cinqeessaa hoo adiin kun isin cinqeessaa fi oliin sidaaraan adiin tun edaas waniin edaa kaniin jalaa kaase waan ija nu balleessitee jettanii akka ija isin balleessine sidaaraan tun wallee ulmaan taa'u jiraan ibsaan akka nama ulmaa taa'u jirutti waniin sidaaraa godhadhee kaayedduuf maalisa dhufee bee dhiifamaa wajjin waan silaa reefu tolchetu ammaan tana tolchee nu robbasha akkan jenne amma sarmaasaa ara gadiin taa'u ara gadiin ta'a ejjaa oduu dadhabe utuu ta'e ara gadiin ta'a akkam jettan ara gadiin ta'a ayyee dhiifamaa wajjiin saa isinirraa gubeen saarra ara saa bikka meeqattiin gubee seetan takka muhaadaraa bikka masgida asoosoon ta'in bikka amma istuudiyoo irraa fagoodha muhaadaraan sheekh alii jimmaa sareefuun tana dabarsine ayyee maka akka sheekh anwar faattiin irraan tana isinii dabarsa taa'ee ayyee harfiin 14 laallee jira. Harfii 28 keessaa 14 laallee barree jira inshaallah rabbii guutuun nuuf haa qabsiisu sammuu keessatti. Harfii 15ffaati ilaalla inshaallah har'aan amma har'a harfii 15ffaati ilaalla. Harfii 15ffaati ilaalla. Harfiin 15ffaa harfiin arabii 15ffaa harfii doot jedhamtu. Harfii doot waalaikum salaam nada. Harfiin 16ffaa harfii doot jaame doot ayyee egaa akkaataan gabateen isinii barreessisan keessatti harfiin tun gabateen harfii arabaa 28tti barreesse keessatti gabatee adii keessa jirti moo cuquliisa keessa jirti mee warri gabatee san qabdan warri harfii arabaa gabatee qabdan gabatee harfii 28 san qabdan harfiin tun harfii gabatee cuquliisa yookaan buluu keessa jirtu moo harfii gabatee adii keessa jirtu katabbiinsi
sanduuqa adii keessa kan jirtu moomee bu'aatiin tun dafa warri gabatee harfii arabaa hin qabne peejii gaddisa islaamaa tanuma keessaa gabateen sanii jirti. Sagantaalee baasee ol baasee sagantaalee baatee jirti akkaataa sagantaa itti hordoftan inshaallah boodaan xumura irratti himaa. Ammoo gabatee sanirra warri qabdan xaayibaa warri hin qabne maashaallah fooziyaa ni qabda. Warri hin qabne gaddeemaati sagantaa takkaffaa irraa ol deemtee footoo bakka peejii gaddisa islaamaa kana keessa footoo bikka footoo joosan tuqaati footoo keessanii jira achirraa daawloo goradhaa. Warri hin qabne gizee hunda warri hin qabne amma himeetiin jira yeroo teenya haasawaan akka firraan fin warri hin qabne gabatee adii keessa jirti boot ayyee gabatee cuquliisa keessa jirti. Gabatee cuquliisa keessa jirti. Kanaafuu harfiin gabatee san keessaa sanduuqa cuquliisa yookaan buluu keessa jirtu hundinuu hidhiin teenya geengoo taatiin jedhee himeetiin jira. Hidhiin teenya geengoo taati. Hogguu harfii san dubbisnu hidhiin teenya geengoo taati. Warri gabatee san keessaa adii keessa jiran barruun arabaa tan adii keessa jiran cuftisii hogguu dubbisnu hidhiin teenya ni banamti. Hidhiin teenya ni banamti. Kanaafuu harfiin yookaan qubeen daat qubee jalqaba hidhiin geengoo taatu daat hin jennu daat jennu daat hidhiin teenya geengoo taati. Hidhiin teenya geengoo taati takka kalammaffaa ilkeen teenya akka adda banamtee jirti. Ilkeen teenya salachuu jalaa fi gubbaa akka adda banamtee jirti. Qabxii lammaffaati. Qabxiin tokkoffaa hidhiin teenya geengoo taatiin jee. Qabxii lammaffaa ilkeen teenya adda banamtee teessi. Qabxiin sadaffaa arraba fi irguu afaan keessaatti rarraati. Doot arrabni keenya gubbaansaa fiinxa arrabaa gama fuula duraatiin eegalee ilaanqa kokkeetti dhiyaatu kokkee tana dhiyaatu gamanaas kallattii hundaanuu irguu afaan keessatti ol maxxana. Wanii jiru isiniifaa biqarrabaa kana. Biqarrabaa arrabni keenya kun arraba yoo ta'e wanti sila kompiitaraan konnekshinii kompiitaraa hadal gizeetiyyaa konnekshinii kompiitaraa wallee namaaree asin beeku jenne didansa oguta kompiitaraa dida oguta konnekshinaa dida kanaafuu anis malatti harkeetiin daataatti naqachuu eegale. Oguu tirikni kutees malli naagaleetumaan shaamaa ifin tariisuu eegale akka atiifaa ta'eyyuu yoo faranyi jettu sanitti. Egaa harfiin do'aat hidhiin teenya geengoo taateeti ilkeen teenya dabaatee arrabni yoo kana ta'e asirraa eegalee naannoonni kun akkanatti arrabni akkanatti furdatee taa hin qallatu akka furdatee jira akka su'aat goone sanitti arrabaas goone asirraa eegallee arraba keenya akkanatti kun hundinuu akkanatti arrabni naannoonni kun irguu afaan keessatti ol maxxana. Kunis laal fiixee arrabaa qarri kun fiixee arrabaa ta'e biqituun gabateen xiyyaas wantaas hin bitanne silaa maarkara bitee isiniin galisaa har'aan tan akkanatti taa'uu barbaade. Akkanatti asirraa eegalee akkanatti fiinxisaa eessa tuqa? Erguu afaan keessaa ol tuqa. Erguu afaan keessaa ol tuqa. Ayyee waliin xuuyne waliin xuusisne
waniin jeesini galee jiraami waliin tu'isuu qabna mee waliin tu'isanii arraba keessan ol maxxansaa arraba keessan walakkaansaa irgootti ol hin maxxanu irgoo afaan keessatti gubbaasanitti ol hin maxxansinaa walakkaansaa naannawa isaa gamanaati bikki duraan hogguu swaat bikki duraan hogguu swaat jenne ilkee aa'oo gamanaatii fi gamanaatti ol maxxansine amma aa'oo irraa baasneeti maal goona irgootti ol maxxansina gamanaa fi gamanaas fuula duraas ol maxxansina ergoo afaan keessaatti hogguu bu'aat jechuu deemnu hafuurri osoo qubee tanan dubbisne duratti hafuurri mallaa teenya asii fi as akkana dabanuu qaba mallaa teenya asii fi as akkanatti edda diibuu qaba ayyee godhaa osoo qubeen dubbisne duratti osoo qubee hin dubbisne duratti wanni goonu hafuura keenya gisee jennu osoo hin baasne dura hafuurri kanaa fi kana dhiibuu qaba akkana nuu dhiibuu qaba yoo hafuurriin dhiibne harfi san jechuu hin dandeenyu zaa jenna yoo maxxansine ammaas qabu hafuurri nuuf hin qabamne yoo hafuurri silaa akkas goonu sun nuuf hin qabamne ala gabbee harfiin tun nuuf hin ja'amtu ja'ama yoo hin qaban yoo ittiin cufne sababni hidhii arraba keenya gamanaatii fi gamanaa kana irgoo afaan keessaa gamanaatti ol qabneef hafuura kanatti qabannee hafuura silaa ala gabboo kana qabannee taa'uudhaaniif hafuura silaa ala gabboo kana qabannee taa'uudhaaniif yoo banaa ta'e maal hin jee yoo kana banaa ta'e ala bee harfiin san nuuf hin taatu waan biraatti kanaafuu hafuurri keenya nuuf qabamee jiraachuu qaba osoo gadi hin baasne duratti bikka arrabaatii fi hafuuraa kana irraan deebi'a iliin teenya geengoo taate harfii baat dubbisuuf hogguu deemnu iliin teenya geengoo taate takka kalamadaa ilkeen teenya dabalamtee jiraatti ilkeen teenya addabanamtee jiraatti kan sadaffaa arrabni keenya fiinxii gamanaa irraa fiinxa fuula dura irraa eegalee ilaan moggaa lameeniin bika moggaa lameen duraan aa'uudhaan qabnee turre san shinii fi saat biratti akkaataa goone ilkee hojii ri'akshin yookaan sochii ilkee hojii goonee miti aa'oo hojii amma irgootti gad deebisna ilkeetti gamas deebisna ergootti gamana deebisna hogguu irgoo gamanaa fi arraba keenyaaf gamanaa lachuu irgoodhaan qabne booda arrabni kun kan fuula duraa irgoo ol maxxanee jira osoo maal sitide osoo hafuura ala gabbaasnee qubee tan dubbisneen duratti jenna hogguu jennu mallaan teenya asiif asi buukka'uu yookaan afuufamuu qabdi eegaa afuufamte booda arraba keenya bakka jiru irraa galakkisna daad hayyee sadarkaa tana laalle sadarkaa ammaa kana laalle daad sadarkaa hafuura qabnee hafuurri asiin qabuu qamaa harkinee jira kattiyaanu daad hogguu jennu hogguu daad jennu arrabni keenya bakka irraa beetti gabbu'eeti wal gallakkisee egaa wal gallakkisee gabbu'ee booda daad hogguu jenne ol deebi'ee bakka deebi'a arrabni keenya ayyee arrabni keenya
bakkarraa beetti ol deebi'aayee dood 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 sirriidha. Akkaan anjii kanatti warri jettamee akkaan anjii kanatti warri jettan yookaan warri sunii gadi lakkoofsa takka takka warri sinii gadi lakkoofsa takka takka lakkoofsa takka takka warri isiniif gale ayyee namni isiniif gale isiniif galee jira yoo isiniif galee maashaallah fooziyaa isin galleeti ayyee nam lamaaf galee ara nama lamaatu hordofu jiraansaa sadii sumeeyyaa wajjin binti islaam oromiyaa ayyee kostala fayyee bakka takkaan irra deebi'aa takka irra deebi'eetiin arraan tana sagantaa gabaabseetiin gabbu'aa akka duraanii sanitti hoyiin hin jirtu inshaallah gizee biraatti deebina san wulii irraan deebi'u amma arreetti irraan deebi'aa ayyee irraan deebi'aa takka warra warri gabbees wulii viidiyoo waan jiruuf jecha viidiyoo sheer ifirra gootanii egas buuta saafetanii ilaaluu dandeessan inshaallah ayyee harfiin do'aat oguu dubbisnu hidhiin teenya geengoo taati takka hidhiin teenya geengoo taati warri isiniin galiin tara tana caqasaa wulii kara biraatti ichi deemin abdii waalaikum salaam bagana gaan doktee dhiyaadhu hidhiin teenya geengoo taati ayyee takka hidhiin geengoo taati kalamadaa ilkeen edda banamti kan sadaffaa ayyee kan sadaffaa arrabni keenya fiinxii gama duraa tiistee cinaa moggaan gama lameen kun ergootti ol maxxana ergoo afaan keessaa ta gubbaatti ol maxxana walakkaansaa akka jirutti hafaa ol hin maxxanu ol hin maxxansinu walakkaasaa ol hin maxxansinu moggaa lameen tana bikka duraan harfii edda gizee dubbisnu ilkee aa'oo lameen hin qabne arraba keenya moggaa lameen bikka irgoo lameenitti ol maxxansina irgoo lameeni gama ilkeetti aanu kanaa fi kanatti ol maxxansina arraba keenya moggaa lameen inshaallah mee itti deemna himutti hin jiraan hordoofi naan gallee jetteem inshaallah rayyaan immoo na hordoofi sirritti arra istaayila jijjiireetiin jira istaayila irraa jijjiireetiin jira arrabni keenya kan duraatis ta'e fiinxiin moggaa naannawni isaa ergoo afaan keessatti ol maxxana itti ol maxxana hogguu itti ol maxxane booda osoo arraba bakka irraa gadi hin dhiisne hafuura keenya osoo gadi hin baasne osoo do'aatti hin jenne duratti hogguu jenne mallaan teenye gamanaa fi gamanaan dhiitoo qabdi takkaa hafuurri as dhiibuu qaba mallaa teenya ta gamadachuu jenne do'aatti osoo hin jenne duratti ayyee ilaasis isinii gale warri lama barreessitan ilaasitti isinii gale ayyee katti aanu do'aat jennee hogguu dubbisnu hogguu arraba keenya bakka jirurraa gadhiisisisne arraba keenya bakka jirurraa hogguu gadhiisisisne arrabni fiinxi gama duraa do'aat hogguu jennu do'aat arrabni gahammi gama duraa san eega adda gabbane booda walgalakkise booda bakka deebi'a ol deebi'ee ergoo gama gubbaatti ol deebi'a do'aat
ضاد 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 أيه حرفين تون تافوراتي موت سقلي الدباس ولاف مالي لالا درا ضاد 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 أفور يسر انجرو ضاد 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 أفور غينيا كجلو تمولت أفوراتي جنة جتشورافيس تكونوا الفاتة تنسقلي جتشورافيس تكونوا الفاتة أفور كجلو تنجرو مالي أوويت كشان تو كاركنوني تكا ضاد 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 أوويت كان تو كاركنوني تكا ammoo hafuurri oowwaa fi qabbanaawwan harkanuu dhiibeen dhufu hin jiru. Haya madaalli harfiin tun ta sagaleeti moo tan hafuuraati jechuutti beeknu ta lammaffaa yoo dheegadda gaafa kan dubbadeet hin jira. Yoo harfiin tun hafuuraati moo ta sagalee dabaasuun harka irratti qoshakkiin uffijiise funyaan hin laallaan jee funyaan qabannee yoo qubee tana sirrii dubbachuu dandeenye yoo sirrii dubbisuu dandeenye harfiin san tasa hafuuraati. Yoo sirrii dubbisuu hin dandeenye immoo funyaan qabannee harfiin ta sagaleeti. Sababni sagalee jennuuf hogguu sagaleen afaaniin baate hafuurri funyaaniin ba'a. Wanni lama beekata akka ittiin dandeessu. Akka seera fiiziksiitti wanti lama bakka takka qabachuu hin danda'u. Wanti lama bakka takka qabachuu hin danda'u. Kanaafuu hafuurrinii fi sagaleen bakka takkaan hin baatu. Yoo sagaleen afaaniin bahu ta'e hafuurri funyaan hin ba'a. Yoo hafuurri afaaniin qabu ta'e sagaleen hin jirtu. Waliigallee yoo hafuurri afaaniin bahu ta'e sagaleen hin jirtu. Yoo sagaleen afaaniin baatu ta'e hafuurri funyaan hin ba'a. Kanaafuu harfiin baattuun ta sagaleeti moo ta hafuuraati ta'uudhaaf ulaagaan lammaffaatti ilaallu funyaan qabadha. Doot 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 sirri jennee moo sirritti hin jenne? Ta maashaallah isin cuftin warri deebistan warri ta hafuuraati jettanii deebistan sirriidha maashaallah galatoomaa. Maaliif jennee jira kaasitti oowwa xiqqaa tokko nu dhagayame kanama shakkisiisu. Doot 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 oguu jennu oowwa xiqqaa tokko so'aat oguu jenne so'aat yoo jenne hafuurri waan haphii akka miikaa shoshomshomee fa'a oguu so'aat jenne fuudhee deemaan hafuura guddaa jiraati. Kanaafuu harfiin doot oguu jennu oguu harkaan waan isitti ilaallu ulaagaatti ilaallu harka doot jenne oowwa xiqqishaa tokko jira. Kanaafuu nu shakkisiise waan nu shakkisiiseef jecha funyaan qabannee ilaalla. Doot 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 akka lama fudhachuu dandeenya. Harfiin tun harfii hafuuraati sirriidha. Ammas harfiin tun harfii sagaleetii fi hafuuraati sirriidha. Egaa waan takka waan nama dura isin himee jira. Qubeen takka tan sagaleeti. Qubeen takka ammas ta hafuuraati. Qubeen takka ammas ta harfii hafuuraa fi sagaleeti jiraan jee. Qubeen ta harfiiti ta sagalee baastu takka hoo tan sagaleen uumamtu ta biraa tan sagalee fi hafuuraan uumamtu ammas ta biraa tan hafuura qofaan uumamtu. Egaa ulaagaan itti madaallu ta hafuuraa beekamtee jirti. Taan ta sagalee wanni itti beeknu guddaa hafuura yoo asirraa dhabne waanuma qilleensa jaamu takka hafuura jaamu asirraa yoo dhabne akkanattuu harfii san ta sagalee jechuu ni dandeenya. Harfii san ta sagalee jechuu ni dandeenya. Ayyee ammoo harfiin do'attuun harfiin do'at jennuun tun oowwa xiqqishaa tokkotu asirra ni dhufe. Ayyee badaboo oowwa xiqqaa tokko asirra dhufe nu shakkisiise. Sagalee hafuurri beemoo hin baane
beejjira moo hin baane jedhanii shakkii waan nu keessa hin ta'e jecha wanni godhuu qabnu maali funyaan qabanneeti cheekappii godhu boot ayyee kanaafuu hafuuraati yookaan hoo akka biraatti boot funyaan qabaddaamee ammas ulaagaa ida'annoo funyaan keessan qabaate harka if jala qaba ammas funyaan qabaddaatti ilaala boot ayyee isko Ibrahim saahibii dhuftee bagana gayaan dhufte seeni ayyee harfiin tun reemuun tana sagalee hafuuratti qishaa kanama shakkisuu jira ammaan tana ammoo oguu funyaan qabanne maaltu oowwa guddaa tokkotu ba'ee jira tanaafuu harfiin boot harfii hafuuraatii isinii galee nan fakkaata isinii galee jiraansa amma irra deebi jettanii irra deebi'e daat booda harfii meeqaffaati harfii arabaa keessa 28 keessa harfii meeqaffaati arraan tana gaaffii kanaa qofaan isin gaafadhu arra daddafeetiin adda isin irraa adda buufedha maaliif mee daqiiqaa sa'a lama faa deemee harfii lama qofa laalaa turre ilaanqaarraa harfii sadii gaafa laallees jabaanne sa'a takkaa cinaa faa deemne kanaafuu hirmaannaa fi maarree gama duubaa dhiiseen irra istaayila jijjiireetiin dhufeen jee maashaallah kanaafuu dhiyaadha obboleen kiyya harfiin du'aat harfii meeqaffaati harfii arabaa keessaa harfii meeqaffaati ayyee isinii galee taraa maarra deebi'ee harfii meeqaffaati harfii arabaa keessaa harfiin du'aatuun maashaallah rayyaan ummu iskuu Ibrahim maashaallah takbiir ammaan tani jenna kuno takbiir deebisuu teessan eenyu Aminaa Sulee 14ffaan du'aatii miti adde Mr. Baar waalaikum salaam dhiyaadhu ayyee takbiir warri deebistan maashaallah takbiir harfii gamatti aanu dabarra deebisaa warri deebistan takbiir ilillii ifiif ergaa irraan tana dubbiin faxaanye wal jaloofu qabna abba lamalaallee maashaallah Mr. sheer godhu eegaa jidduutti niin dubbadha hanqa deebisaa deebistanitti sagantaa hunda baasee peejii irratti ol baaseetiin jira akka wuliis hin dabarre nam tokkollee akka wulii hin dabarre akka nam tokkollee hin dabarre sagantaa baasee maxxanseetiin jira peejii tanarratti daawuloo godhadhaa irraa buusadha ammas akka harfii sanitti dhiistanii biran kutina sagantaa irratti kallattiin dabarsaa reefuun tana jalqaba warri sagantaa argatan sagantaan hamisa tokkoffaa irratti muwaadaraa jira muwaadaraa laayifii jira barreessee muwaadaraas dabarsee ture muwaadaraa sheek Ali Jimmaa maashaallah muwaadaraa addaatii bareedduu tan waan irraanfatan nama yaadachiistu inshaallah amma sa'aan akka keeniyaattiin barreesse arraaf sa'a akka keeniyaa akka naayiroobiitti jeetiin sa'a akka naayiroobii barreesse sa'a akkaataa naannoo hundaa qabadheetiin jira garuu beeysa kanarratti baasuudhaaf bakka dheertuu waan irraa fudhate jecha akka gabatee kophaarrattiin biyya akkanaa oguu keeniyaa sa'a akkanaa ta'e naayiroobii sa'a akkanaa ta'e oromiyaa akkana dubaay akkana ameerikaa maarri akkana kaanaadaa akkana maarri hundaa'u akkana tartiibaan kaayatiin sa'a wal madaaltu namuu biyya isaa irratti sa'a isaa laallatee irra qophaa'ee dhufa namuu akkaataa jireenya biyya inni jiruu sanitti sa'a keeniyaa akkana yoo ta'e biyya akkana yeroon sa'a keeniyaatti akkana jeen tartiibaan akka piridikteebilii keemistirii tokko bori kutaa torbaaf gaafa keenyaa gaafa kutaa 9 fi 11 piridikteebilii san bitannee laallaa waa'ee elementii akkasittiin tartiibaan kaa'a
akkasii namu biyya keessa jiru san laallatee hogguu Naayiroobii sa'a kana biyya keessa jiru tamii laallatee sa'a kana jee qophaa'ee sa'a sanitti eeggata. Kanaafuu sagantaan achirra baay'isan daawloo goradhaa qabaddaa ammaan tana kallattiidhaan gara qabxii yookaan harfii kudha meeqaffaatti itti aantu. Du'aat 15ffaa xaa seenna xaa harfii 16ffaa harfii 16ffaan laallaa. Egaa sagantaan guyyaa akkana jee sirriidha. Yoon yeroo qabaadhee bar godheetiin godha maaliif isinillee kan dalagaa dalagu jira yeroon inni jiruun jiraachuun mala akka itti ilaallatu sanis hin beekne jira inshaallah godheetiin tartiibaan barreessee isiniif kaa akkuma sagantaa sanitti kanaaf amma kallattiidhaan gara yoo waan kanaa irratti boodarraa so'ina ammaaf harfii 16ffaan laal harfii 16ffaa xaa hayyee xaa yoo jirtanii xaa maashaallah ayyee galatoomaa warri yoo jirtan galatoomaa arra gaaffiin xiyyatan akka duraaniitii miti ta biraati ayyee maashaallah beeynaan unumaa yeroo ofirraan gubu galatooma namayyuu ni beeytan eega beeytan alhamdulillah furmaata tokko rabbiin naa hanne maaliif bakka sammuun kara biraatiin wanta godhu waan silaa waan biraa waan isin fayyadu yoo ni yaadee bareedaadha maashaallah iddoo galatooma ayyee xaa harfiin xaa harfii 16ffaati jenne harfiin xaa boodarraa soine yoo waa'ee sagantaa boodarraa soine isin yaadachiisumaaf harfiin xaa harfii 16ffaati ayyee gabateen qubee itti barreessisan keessatti gabateen qubee itti barreessisan keessatti ayyee sanduuqa harfiin xaatun sanduuqa cuquliisa keessa jirti moo adii keessa jirti ara gaaffiin tiyya tana gaaffiin tiyyarra harfiin xaa cuquliisa keessa jirti moo gabatee san keessatti halluu cuquliisaa keessa jirti moo halluu adii keessa jirti dafa daddabnee oofna xaa miti xaadha malee xaa miti ayyee dafa naa barreessa ayyee fooziyaa zuban cuquliisa keessa maashaallah takka warri qabdan cuquliisa rayyaan ummu maashaallah jabaattan warri kana qabdan eedaa himeetiin jira ibcinaan fitu maaliif waaniin ani isiniin jee godha yoo waaniin isiniin jeen goone hamileen maal bilaashumaan asii reediyoo abbaan banee raafate kaan ta'uun fedhu kanaafu waaniin jee godha waaniin jee yoo gootan akkaataa isin feetanitti isiniin qaraayisa yoo waaniin ani jeen goone tanaafu warra waaniin jee qabu qofaatu sirriin hordofuu danda'a kaaniif jecha ibbooda deebi'ee gizeef irraan gubnu kaa ayyee warri cuquliisa jettan sirriidhaa cuquliisa keessa jirti harfiin yookaan qubeen cuquliisa keessa jirtu hidhiin teenya kam taati hidhiin geengoo taati harfii yookaan qubee arabaa tan gabateen barreessisan keessatti cuquliisa keessa jirtu hundinuu hogguu dubbisnu jalqaba hidhiirraa eegalla hidhiin teenya geengoo taati ayyee hidhii geengoo goone ilkeen teenya adda banamti hidhiin teenya geengoo taati ayyee arrabni keenya akkaataa gaafa guyyaa jalqabaa harfii sadaffaa itti uummanne yoo yaadatan ta'e arrabni keenya akkam ta'a mee arrabni keenya warri gaafa san hordoftan
harfiin sadaffaa akkaataan uumama xaa kana arrabni keenya akka ta'u sanii hojii waliin madaalaa yaad sirriin hordofta immoo hin hordofnees keessa hubachaa ayyee harfii sadaffaa aliif ba taa oguu jenne arrabni keenya eessa tuqa ayyee na barreessaa dabaati taa oguu dubbisnu arrabni keenya eessa tuqaa arrabni keenya eessa dhaqaa daddafaa na barreessaa ayyee jaalala laagaa san tuqaa ayyee keessa arrabni keessa dhita ayyee iskuu ibraahim arrabni keenyatti tuqa ayyee taa oguu jenne arrabni keenya gamni kun ay gubbaa tuqeetta taa oguu jenne achi tuqeetta taa oguu jenne ayyee waliin madaalaa deemnaa akkasin jalaan banneef harfiin taa ni yaadatan himee irra deddeebi'eetiin guyyaa jalqabaatu akka kana nuu gala jettanitti illee ayyee taa oguu jennee fi xaa oguu jennee akkanattu nama halaalaa dhaga'eef sagaleen wattummaan jennu kun wal fakkaata taa harfii sadaffaa taa jennaani harfii 16ffaa xaa jennaan garaagarummaa isaanii adda baruun dirqama akka qubee afaan oromoo paa fi phaa gisee jenne wal nuuf fakkaatutti paa fi phaa kanaafuu baa fi vaaniis wal fakkaata baa qubee kanaafuu ol deemin amma karaa taa arrabni keenya ol maxxan eegaa xaa oguu dubbisnus yookaan harfii xaa kana akkaataa uumamasiitti arrabni keenya bakka harfii taa itti tuyneen xaa fiinxee arraba keenyaa irkoo teenya afaan keessaatii fi ilkeen bikkatti walitti dhuftu yoo kun ilkee ta'e ilkeen bikkatan akkana yoo gabbuutu ta'e irgoon afaan keessaa kana yoo ta'e fakkeenyaaf ilkeen akkanaa jennu irgoon afaan keessaa kana yoo ta'e bikka irgoo fi karaa keessaatiin irgoon fiinxii karaa keessaatiin afaan karaa keessaa irgoo fi ilkeen bikkatti wal xuuxu fiinxaa arraba keenyaa itti wal maxxansuu qabnu fiinxaa arraba keenyaa itti wal maxxansuu qabnu ol maxxansaa ayyee ol maxxansitanii haaya harfii taan gaafa kaan taa jenneeti qubee maali jenneen taafuuraati jenneen okay xaalaal xaa dhiiniin teenya geengoo taatee jirti arrabni ilkeen akka banamtee jirti arrabni keenya fiinxisaa bikka ilkee fi irgoon afaan keessaa tan gama gubbaa ilkeen gubbaatti wajjin walitti xuuxu irratti fiinxaa arraba keenyaa wal maxxansineeti ol maxxansinee qabneen xaa jenna taa jennee irraan argisnu taa hafuurri bahuu miti harfiin sadaffaa taa jennee hafuurri addaan nu darbee baasu ammoo harfii yookaan qubee xaa jennuun tana hafuurri dhiibee arraba keenya hin buqqaasu taan hafuuraatu arraba keenya buqqaasa xaa itti yaadneeti arraba keenya bakka irraa baasna xaa hafuurri gadiin dhiibuun jee qalbii naa hubadhaa harfii ta 16ffaa harfii arabaa xaa tajennuun tana hogguu akkaataa uumamasii himeetiin jira arrabni fiinxee arraba keenyaa irgoo afaan keessaatii fi ilkeen gubbaa bikkatti wal dhufan irratti fiinxa maxxansinaa eega maxxansinee booda wanni goonu akka harfii sadaffaa taasanitti hafuurri nu buqqaasu nutiitu itti yaadee bakka irraa buqqaasa xaa
jaa tara sadi xaa 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 jau jirtanii connection kiyyaa kutee mukeessan hayyee yoo ka jettan taate as deebina qara okay mee ani osoon hin himne rayyaan immoo tara 13 jetteeti osoon hin himne harfiin tun harfiin xaa abu maayi amma dhufta moo adarasanis daddabsiis anuu kan hin dadhabeen baddu feestaa jira hiraata kiyyallee yoomiin bitadhe yaa'u ganaan bitadhe haramma deemee har'a gizeenii sagantaa ofirraa fixee karaa mana chipsii karaa mana lukuu motoraan hin deema har'a dafee kan qalu hayyee xaa harfiin tun harfii sagalee tokko hafuuraati naa deebisaa anaan amma tara kodhan jetti rabbi silaa jaalatu tan sagaleeti moo hafuuraati warri sagalee jettan mee uwwisaa gadafa sagalee horii jettan maashaallah wallahi irraa amiilee ajaa'iba qabdan sheekaniitu isin gammachiisee isin boorsiin isaanii muntan maashaallah nuti boorree gallee egaa harfiin tun harfii sagaleeti harfii sagaleeti sababni xaa hin jiru gurri akkana mooxaramee akka nama oowwii gurraan boo'u deemu tokkotti akka ciraaqitti namachi dhiibata ayyee kanaafuu harfiin yookaan qubeen xaa qubee sagaleeti waliigalee qubeen xaa qubee sagaleeti laaftuudha isiin tun qubeen xaa qubee sagaleeti qubee meeqaan nu hafe 16 finne 14 nu hafe 12 nu hafe 12 guyyaa lama moo sadii keessa fixu qabna guyyaa sadii ilaan qasinaa fixu qabna sabtii fi alata aqiidaa salafaa jira boru qabna boru ni qabna boru samma tokko irraa daleena mee maashaallah harfii mee isinii galee xaa hayyee isinii galee poosii tara 12 jette mee yoo isinii galee takka dafaa takbiir jenna yoo isinii galee dasiyyee hafuurri baa hafuurri guddaan san hin ba'u hogguu xaa jenneetu hafuura keenya kan xiqqoo akka sagalee dhufeetu akka nama bakka xabii hancufaa takka nagarre waan sanii malee hafuura nama dhiibuu miti namni gororrii afaan keessa jiru faan hogguu xaa jee harkeef jiisa maashaallah maashaallah ayyee harfii 17ffaa mee namni achirraa qabdan harfii 17ffaa naa ol darba harfii 17ffaa maali
harfii 17ffaa harfiin 17ffaa maali harfii 17ffaa ayyee harfiin 17ffaa xaa booda zaadha harfiin zaatunis fira qabdi fira lama hallaallee dabarsine fira lamaatu jiraaf akkaataa uumamasii aamin iftuu teenya aduu walumaanuu rabbi noqan hayyee harfiin 17ffaa harfii zaati harfiin zaa akkaataa uumamasii gabatee tam keessa jirti harfiin zaa daba gabatee qubee arabaa san keessaa sanduuqa halluu adii keessa jirti moo halluu cuquliisaa keessa jirti dafa za warri halluu adii jee maali warri halluu cuquliisa jee maali maashaallah rayyaanumu cuquliisa keessa jirti harfiin zaa cuquliisa keessa jirti moo adii keessa jirti dafa warri gabatee san hin qabne tilmaamaan hin jeeyinaa faatuma rayyaanumu dafa way faatana sabriina dhugatti amma cuquliisa keessa jirti qacelloon laaltanii ijjatee isanii laaltanii moo jeenamaatiin laaltan maashaallah takbiir nama ifitti amanu waan kana sirri laalee jira ifitti amanu abbaan fedhe ka fedhe joos hin baaraku arkee jira kaa abbaan fedhe waan fedhe joos haqarraan deebi'u tanaafuu maashaallah hedduun na gammachiistanii galatoomaa eegaa maaliif ni qabdan moo hin qabdanii ha qabu ni qabaa arkee itti akka isifiisaa addunyaarra jiraachuuf beekutti waan sanis arkee beeka ayyee galatoomaa karaa darsiitti ichi dabarraa cuquliisa keessa jirti hidhiin cuquliisaa akkam taati hidhiin teenya qubeen gabatee cuquliisa keessa jirtu hundinuu gabatee san keessa halluu cuquliisa keessa jirtu hundinuu hidhiin teenya akkam taati dafa ammaan arraan tana istaayilii biraa haariyaan fidee istaayilii haareeni waliin isin gaafadhu waan biraati waan duraan beektan anaatu oofa waan biraan beektan sinaa jijjiire ammaa istaayilii biraa giseen jijjiire akkaataa gaaffiin isin gaafadhu waan biraa taati waliin dubbadhus waan biraa taati akkasitti haala jijjiiraa yana maaliif arraan tana haasawaa keessan waniin deebisaa namaatiin deebisu isinii deebisaa hayyee maashaallah fooziyaa zubat geedin gengoo taati rayyaanummu maashaallah rastam maashaallah gengoo faayo maashaallah gengoodha fa cimtan maashaallah takbiir iskee kiyya gengoodha maashaallah takbiir rayyaanummu ayyee maashaallah hidhin gengoo taati sabriina dirree daawaatiin jechuufe faatumaa giddi ayati jamaalaa taaju maashaallah ayyee waa lama qool fakkaatu hamma dura dabarsinee jira qubee lama hidhin gengoo taati arrabat deebina amma dura arrabni keenya bakka tuqu bikka biraa bikka ilaanqaa arraa laalle keessaa habba lama arrabni keenya bikka ta'u lama laalle jira amma tokko arrabni keenya harfiin yoo yaadattan harfiin hedduu nama cinqitu kaniin jee jira idallee dubbadheetiin jira harfii qubee arabaa keessa tana hedduu nama cinqitu jee irra deddeebinee bilcheeffannee bira kun maashaallah
egaa awaatii simaa mokonnin nan jinkaadde qoy buudaan si deebisa saahibii ati Addis Ababaa teessee akkanatti hafuura nokkottaa qoy maaliin jeessa awwa imaam mokonnin harkaa laata wayne araan tana koomni siin jiru qaraatii qofa zaayi arabni keenya gama fiinxaa gama duraa akka so'aad hogguu jennu fiinxee araba keenya akka so'aad hogguu jennutti as jalaneen fiinxaa araba keenyaa taa rayyaanummu takka harkattee takkaa si'afe miti zaalii fi zee lameen keessaa takka harkatte zaalii fi zee keessaa takka harkatte ammas tataatiin himu warii ayyee ayiniif in hin seenne ganaa hin seenne boruu seenne inshaallah waan amma dura laallee malee waan amma ganaatti yaanu irraan dubbanu ayyee na'la fiinxee araba keenyaa bikka osoo harfii san hin dubbisne dura bikka taa'uu qabuu jira mana qaba siinis arabni keenya gakkottoonfata zaayii fi siin akka tokkotti arabni akka tokko taa'ee sirriidha ammoo hamma laallee maashaallah lama kol fakkaatu sirri takbiir lama lamaan adeemsisan takbiir aya maashaallah bakka sirri na hordofu jirtan jechuudha amma booda halkan guutuullee akkana taa'ee isinitti himaa oolu sheenaan qabu maaliif waanin ani jiru qabachuu jirtan ka parsantii 83% qabachuu jirtan parsantii 83% qabachuu jirtan 17 qabachuutti hin jirtan jechuu miti 17 san anaatu xiyyeeffannaatti hin kanneen qabattan moo hin qabannee 17 san ammaas bakkaan itti madaalu jira takbiir allah akbar illii fi ergaame osoon harfitan hin miidhuro illii fi erga daba maashaallah iraanni kiyyaas na raafu iskee matoora fidii kottu matooraan dhageesseetiin iraata bitee dirba abo anas ustaazanas ati matoora teema maana biran keenya iraata itti bitan dhagisee hunda ayyee maashaallah ay way ali yusuf kiyya maali sabbate way wallahi guyyaa meeqas barbaade siyaadeenu wallahi maashaallah iddoo siyaade qoy maana jalaa badda maashaallah booda qofattis dubbisaa qaceelottis hojii ol baruu fedhe alii keenya qaceelottis hojii ol baruu fedhe dhiyoo tana duraa dhabamtee caffeera hammis way siyaadee abboleessa kiyya ilmaan haa taatee bar hayyee karaa darsii teenya deebinaa ililis waliif ol ergaa walumaa rabbi nuraa jaal hayyee harfiin vel sin agarree badhaasirra sin agariin caffee kiyya ani numaan jira jechuun gizee fedhe konnekshinii na zabbaxeen na baasa beeyte akka keetii biyya faranjiin jiru ani biyya habashaatiin jiraattee kiyya hayyee maashaallah hayyee harfiin arabaa ta afuraffaa saa araba gisee araba keenya eessatti humne harfii arabaa tan afuraffaa alif ba ta booda maaltu jira saa araba keenya eessa kenne yaadadha ammallee
Caffiraamsi noo balchise nokko bilaan. Inshaallah warri gaaffii qabdanis ni gaafattan. Harfiin saddeettaffaa itti aanee tan sagalaffaa zaal. Harfii zaal. Arrabni keenya ilkee teenya fiixa arraba keenyaa kan duraa fiixa arraba keenyaa kan duraa ilkee teenya tagama duraa lameen tanaan akkana walii qabna jee milikkatallee qubaa fi harka godhee kana singarseetiin jira. Kanaafuu harfiin arraan tanaa tunis zaay tayyennuun tun hidhiin geengoo taati fiixi arraba keenyaa ilkee fuula duraatiin fiixi arraba keenyaa kan duraa san walii qabna ifaansaa fiixi arraba keenyaa kan fuula duraa ilkee fuula duraatiin walii qabna hidhiin teenya geengoo taati arrabni karaa akka jirutti karaa duubaatiin walii kottoonfateeti irgoo afaan keessatti olmatti dhiyaata banaan jidduu ni jirti fiinxaan fiinxaa arraba keenyaa ilkeedhaan walii qabne hidhiin teenya geengoo taati eegas booda akkuma xaa oguu jennu ajaja keenyaan taa oguu jenne hafuuraatu arraba keenya bakka irraa sossoosa jenne oguu xaa jenne nuutu itti yaadee ajaja keenyaan arraba bakka irraa sossoosa harfi akkuma kanaatti xaatti aantee amma harfiin zaan jirtu san arrabaa fi ilkeen nuti itti yaadneeti bakka irraa sossoosa akka harfii arabaa tan afraffaa tan hafuurrii humna isaatiin dhiibee baasuu sanitti hafuurrii ajajee osoo hin ta'in harfii dhaa tana nuutu ajajee itti yaadee gabbaasa hafuurrii hin ajaju ayyee dhaa ifansa maaliif waan harfii sadaffaatii saa laallee dhaalis laallee jiru jecha tun namatti hin ulfaattu sanii hojii waliin madaalaa deemu hayyee dhaa ifansa tarraa harfiin araan tanaa takka illee ta'u ulfaattu hin jirtu du'aat xaa dhaa sadii laalle saat irra buusaa kaleeti hojii afur aynii fi ghayn faa qaaf yoo rabbi jee boru yoo xiqqaate sadii irraa amma afuriin ilaalaa daddafnee torban kana keessa finnee karaa sagalee qarfii wal fakkaatu himaan adda baasnee dirqamaa dubbachiiftuu arabaa seenuu qabnaa torban ilaanqaa salaasatti yookaan arbatti dubbachiiftuu seenuu qabna dubbachiiftuu fi dubbifamaa fi maarree adda baasnee dubbachiiftuuf dandeessa qabdii qubeen wanti barruun arabaa dubbachiiftuuf dandeessa qabdi dubbachiiftuu ergifamaa qabdi qubee keessaa dubbachiiftuun dandeesse qubee 28 alaa dhufti dubbachiiftuun hirkattuu yookaan gargaartuun qubee 28 keessaa sadii jira amma dura dubbadheetiin jira sadii jira sadeen tam akka taate akkamitti akka dubbachiiftuu ta'uu qabdu sanis ni ilaalla baatii karoora isin qabeetiin jira baatii takkaa fi guyyaa 15 keessatti namni hundinuu quraana ifi isaatiif qara'uu qabaan jee inshaallah haala kanaa yoo hordoftan quraana ifi isaatiif qara'uu qabaa sagantaa bilbila kanneetiin inshaallah warri waaniin ani godha asaayimentii hojii manaa kanneef sirritti hordofe warri sirritti waan san hordofe hin dhibdu sirritti naaf qaraa akkaanan jee akkaanan fedhu saniin naa qaraa warriin hordofne dantaa jeemoo sirritti quraana san akkaanani fedhetti qara'uu hin danda'u kanaafuu wanni hundinuu ulaaqa qabdi dubbachiiftuu fi dubbifamaa laallee eegas booda karaa jabaan akkami laafaan akkami egaa amma shaddaa jennaan shaddaan tun ni jabaatti maaliif jabaatte shaddaan san qubee maal bakka buute sukunaa takka 0 yookaan takkanatti kanaa jira harfiin tun sukunaa maaliif taate maal bakka buute qubee kan bakka buute
maddii jira. Maddaan san maali? Maal bakka buutee maddaa jenneen? Maddaa jechuun maal jechuudha? Sanis bal'inaan laalla. Oguu tajwiidaas afaan Oromootti akkuma malaallu kanatti ilaalla. Tajwiida jechuun maal jechuudha? Maaliif fedhame? Akkami? Eegas booda eessarraa eegallaa quraana qara'u Faatiyaa, Suuratul Ikhlaas, Suuratul Falaq, Suuratul Naas, Suurat Tabbat akkasitti tartiibaan ani karumarraan isin kaya isiniin nagara. Ulaagaa keenya kanaan jechuudha. Alii kiyyaa maali konnekshinii asii sabbate? Konnekshinii bargise gisee nabbare beeyte? Konnekshinii kun anabbare nama naa hojii taa'us yaa'ee godhute kaleefaa anumaa qophaa an sagantaa darsii tana fixalleetiin jira waan hordoftaniif waan deebisaa isinii galee mee takka takka naa bareessaa warri galee dafa yaadetti aan okkutuu kiyyaan dura egaa wilii sagantaan achirratti isinii baaseetiin jira sa'aatii eeggadheetiin dhufaa isinii sa'aatii isin eeggadhaa kottaa akkuma har'aatti sheer godhaa maarree godhaa marii godhaan hin jirtu wilii nama ol naqaa nama hanqana naqaa nama hanqas naqaan hin jirtu namni jiraachuu baatus ani egaa gaaffii inshallah walumaan rabbii numaa godhu gaaffii ni gaafattan namni jiraatu jiraachuu baatu rabbi si maami jeesu adeemaa taate gaaffiin kee maali? Rayyaan immoo gaaffiin kee maali? Gaaffiin tee waan hin hanqaraa'isu jiru mata dureen ilaan qaammaa dabarsine qofa. Hanaalaa gaaffii fatwaa Sheekh Anwaarii fi Ustaaz Anas erga qabu. Lamaa si dura dabre sheer godhadhu taayimilaayinii maarree keessa irra siibaa achirraa godhattee irra uffattee deeqaa fitee laata. Ammoo saa eeggadheetiin dhufaa inshaallah rabbi naa mijeessu isinis saa eeggadhaa kottaa. Ayyee akka booda waliin deebisne. Inshallah siniin godhu beektaa gisee du'aa sanaanii dagaddaa maashaallah ayyee rabbi sinaa milkeessu bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam isinitti hin dheeressu ani hiraataan bitachuu deemaa beektanii hiraataan bitachuu deemaa tanaafuu du'aa sagandii kudhanillee taatu egaa rabbii lafaasi teenya sanaas irraa qeebaluu rabbii waan qaraanus rabbii laaftuun nu haa galchuu warra baratee qofa dhiisoo osoo hin ta'e warra hojii jijjiirus nu haa godhu inshaallah rabbii warra milkaa'u isin haa godhu rabbi isin haa gammachiisu waan barbaaddan hunda laaftutti waan halaan hunda rabbiin laaftutti isin haa godhu waan niyyattan hundaa'u laaftutti rabbii isiniif haa milkeessu tan isin hin niyyatin ta rabbiin akka isin fayyaddu beekuus rabbiin isin haa kennu rabbii yeroo hunda isin hojii haa jiraatu waan hundaa rabbi isin haa mijeessu inshaallah rabbiin biyya teenyas bilisoomsee nagayaan biyya teenya nu haa deebisu rakkataa keenya rabbi haa gargaaru dhabaa keenya rabbi haa nyaachisu miskiina keenyaaf rabbi haa kennu kan fuudha barbaadus rabbi haa fuusu heerumuu barbaadus rabbi haa heerumsiisu rabbi warra addunyattis milkaa'ee bilisummaa harkatee walitti deebi'ee bakka takkaa wajjin jiraatee akhirattis jannatul firdoos keessatti wajjin jiraatu rabbi nu haa godhu inshaallah sagantaa boruutiin walitti deebina san duratti dhaamsiniin dhaammadu sagantaan baasee asirra baasee jiru san sagantaan maxxansee jiru sagantaa torbaanii sagantaa tamsaasa TV gaaddisa islaamaa kan torbaanii jeetiin isnina guyyaa jeetiin akkanatti isina salaasaa arbaa kamisa gabbuuse tokkoffaa lammaffaa sagantaa yookaan darsii jeetiin gosa barnoota yookaan gosa darsii deemtu akkana gabbuuse isnina irraa eegalee lakkoofsaan takkaffaa lammaffaa jee eegasiin qopheessota yookaan warra sagantaa san dhiyeessu maqaa isaanii sheekottii fi maarree akkasittiin cinaa kaa'e barnoota wajjin barnoota tokkoffaattis abalu akkana itti deebi'eetiin yeroo akkaataa sa'aa naayiroobiittiin kaa'e kanatti
sagantaa takkaffaa sa'a kanarraa ilaanqa sa'an kanaa sagantaa lammaffaa sa'an kanarraa ilaanqa kanaa akkasittiin kaa'e. Ammoo warri naannoo bikka adda addaa jirtan maqaa keessaniin kaayetiin jira sa'a. Sagantaa isinirra baasuudhaaf bootaa hedduun irraa feeti. Gabatee guddoo gafti hanqanaa takkan irraa feeti. Kanaafuu akka bakka kanarraa hin nyaanneef hin kophaa kaadde inshaallah booda sirreesseetii yoo barbaachisaa ta'e isiniif ol baasa. Sagantaa san namni hundinuu baasatee gabbuusatee hordofuu qaba. Takka lammaffaa hojii manaa taniin jee takka waanuma akkanaati hojii manaa. Warri sagantaa gabatee harfii arabaa hin qabne amma footoo peejii gaaddisa islaamaa san keessa footoo bikka jiru ilaalaati isiinuu ni jirti. Aliif baataasaa ilaanqa 28tti. Adiin taqabdu maalii cuquliisaan taqabdu maalii amma dubbachuu jirra. Amma osoo hin ta'in harfiin cuquliisaa san hidhiin geengoo qofa osoo hin ta'in harfi ni furdatti ni qallatti bakka itti jennu jira. Maaliif qallatti maaliif furdatti akkamitti qallatti akkamitti furdatti qubeen arabaa furdoon akkamitti furdatti san hundaa wadda baasnee ilaaluu ta'in gabatee san gabatee yookaan wanti san qabachuun nama hunda irratti dirqamu. Kana hatti aanu sagantaa gizeen eegaluu bulii sheer godhaa maarree godhaan hin jiru bane laayif yoon ijoo sirra naa dhufunaan bismillah ramaarreen qaxxitaa eegaluu kiyyaa kan dafee oobitutti hogguunan kubbaa darbee irra utaalee qabatee sirriitti ni hordofa. Ammoo gamanaanii qabajee guunni akka yaasin jalaante looceen seente maraba gooteetuma daanyaa fiishkaa fiif jaa maashaallah. Riyaaks arjee gaaffii nati qabdu gaaffii darsii ilaanqaa harfii qubee afaan arabaa ta ilaanqaa ammaa baranne keessaa ilaanqaa harfii ذا yoo taate gaafadhu fatwaa yoo taate sheekanuu harfaa bira laay akka fardaatti eegaa loocee war kubbaadhaa war way kubbaa garuu kubbaadhaa loocee natti hin neenne dur takka gaafaan kubbaa taphadhu barreenyaa cimaan ture lagaraa misiimiin taphadhaa bar caffeeraa mis jennaan bar lagaraa misii siin jaajeetiin bar alii kiyya tuuta caf lagaraa mis jaanii haramaa keessa jira tuuta cimaa waancaa amatu waancaa ni fuunaa nuuf fuudha. Gaafadhu ayyee waamaan barisaa jiru gaafadhu loocee jechuun kubbaa hogguu taphatu miila lameen jidduun hogguu kubbaa si baasan shoomoo jaaniin biyya tanatti shumoo jaaniin seebee tagaa waanatti shoomoo jaaniin kubbaan hogguu luka jidduu luka jechuu luka lameen jidduu jechuudha. Ayyee inshaallah kamaaru amma booda bar jijjiireetiin jira sagantaa istaayila hogguu takkatti xiqqoo nama dhibee hogguu takkatti yeroo namarraa yoo takkatti isinii galee yeroo namarraa nyaatu ta'e ha yeroo namarraa nyaanne akkaataa itti namaa galuutti ta'u istaayila biraa fiduun dirqama. Wanna hunda akkuma tokko yoo deemte yeroo ta'etis gubdeeti namallee garaa gubda. Gaaf tokko sa'a meeqa baran sa'aatii ammoo silkiin qoyqoo isaan laalladhaa fa'aafa. Silkii achirra baaseetiin kan silaa sa'aatti laalladhu gaftii tanarratti laalladhaa fa'a. Gowwaatiin akka kiyyaatiin abbaateen isaa silkiin kun boobane fa'a. Ayyeemaa fagoo miti. Deeqaa 30 maarree dabree inshaallah. Ni gartanii miti deeqaa 30 maarree 10 fi deeqaa 35 ni dhaqqabadhaa. Iskee motoraan naddeefi. Ayyee maali jechuu jira sa? Inshaallah sagantaa boriitii walii deebinaa ammaan tana. Egaa Ali maqaa abbaa kiyyaa qabda taakka laga tuuta caffee raammise guyyaan tuuta laga raammise kubbaa achi taphachaa turre guyyaa dura caffee raammise jaan akka gammadeeti. Way hiriyoota kiyya kaan biyyaalaa jira kaan eessa jira amma akka jiranitti biyyaalaa jiran anuma qofaa biyya manaa jira way silaa isaa gaafa biyyaa deeman san isaanii hojii deemanis biyyaalaatiin jiraami way biyya manaa keessa ta'a amma
Wayii inshaallah sagantaa boruutti walitti haa himeme bilisa Oromoo ilaan qammaa sin agarreera isaan ma dhufta hay eessa badde bilisaa kiyya anillee yaadeetiin inninis caffeeramis na yaadee fiigaa naa dhufe maashaallah inshaallah sagantaa boruutti walitti deemina sa'a teenya eeggannee sa'a teenyarra walitti deemina boru qophiin taaddaatii maaltu jira arraan tana qofni tokkollee hin jiru arra maaqaba isinirra kaayatiin jira qoqqophee borus darsii tana dafnee akka oofnuun fedha aqiidaan sa'a feenee ni taati ammoo tun namni hedduu waan eegaa yaada bira namni yeroo naamni jooytuu kophatti waasappii naqaraayisii maal jettan yeroon qabu obboleeyyan kiyya niin fedhaa silaa namni hundinuu akka baratu fedhe akka barate niin fedha garuu kophattis nama qaraayisee kanarrattis nama qaraayisutti qonu ulfaataa kanaafuu inshaallah rabbi isiniif haa mijeessu isinuu cufaa'u peejuma teenya sanarratti barannaa akka sagantaan yeroo warii sagantaan gisee hunda isin dabraa oltus warii sagantaan gisee hunda isin dabraa oltus akka walii isin hin dabarreef akka yeroodhaan isin dabarreef peejii teenya afaa gaamma peejii bikka laayikii godhaa jaana warii beeytanii kan hin beekne yoo jiraate obboleeyyan kiyya bikka laayikii goonuun isin garsiisa asumarratti ayyee bikki xuuxanii laayikii peejii teenyaa gootan akka ogguu sagantaan teenya achi baate isiniif dhuftu bikki gootan isiniin garsiisa amma peejiin akkana banu jirti warra waasaappii nadiisaa obboleeyyan kiyya ani ammoo warra feesbuukaati hojiin jira ayyee peejiin gaaddisa islaamaa Yesitu. Ara kefati. Wadi mina je kana napida. Oh ni like hivi share hivi chini na bidii sinje. Oh. Warapu gawati khalaifi na bidii nje. Like nje live like eta ni bia kusa sirki ndi jadun. Tamatu daka. Chiram tu ka garan kamera. Wai me usai simbosi kiti ya tu gowan wai komputer ramale betu kiti ya tu ayye fide ara tahu wai maka komputer ramale kabdu nabbati onti tun weka minta Bakantu komputer ramale biyo ayyee bikka tanarratti komputer irratti qaba bikka tanarratti laayik keenya kun naa hojii wallolansaa xiqqoonatti aareensaa wallee dhiisi ayyee gama naa komputer irratti kan hin beeku bikka tanaan laayik jetti bikka tanaan follow jetti beeyte kanaafuu bikka laayik jettu sayyootu hitan peejii irra warri komputer irratti hin beekaa warri moobaayilii irra beeku yeroo irratti amma moobaayiliin sagantaaf duruu kaayee waraabuun naaf keessummaadha gidee namni salaamtaa jeellee akkaanti deebisuun beeku barlaal waan jiru jeemaa usee ilaalee sagantaatti fufuu jira hin beeku kanaafuu warri moobaayiliitti bikka laayikii godhatanii peejii laayikii godhanii itti hordofan beetan narraatti himtan inshaallah moobaayilii kompiitara irratti hin beeka sagantaa yeroo hedduu kompiitara waan hin fayyadamu jecha kompiitara waan hin dabarsu jechuudha kanaafuu follow takao like page kajamu santu kaati waliif himaa gorum magaaleetiin hobeeta gorum magaaleetiin oo sagantaan giyeen dabaru jira akkasi wali deebina inshallah sagantaa guun asirraa dhib godhi tiyyaa saataatu ta warra asii dabarsu sheekotti adda addaa kan asii dabarsu kanin kompiitaraan bikka ogummaa teeknikaa san taa'ee gizeen akka teeknishaanaatti sagantaa dabarse dhiu jettee isiniif dhuftu bikka laayikii jiru yookaan follow bikka jiru tuqaa achi sagantaa teenya followingii hordofaa sagantaan kallattiidhaan isin dhufti aweerraan tan ustaasni dabre maariin hin jirtu inshaallah ramaha magana gayaan dhufte qoy ani asiniin ba'uu deema ati asiin seente akka jeedaloon dur sheko asiin dhufu asiin duraaba asiin duraaba akka jette sanitti inshaallah sagantaa baruu walitti deebinaa والسلام عليكم نجي النفترة إلى كبروتي
rabbi jechee hedduun isin jaalladha isin cufaa'u alii kiyya sittiin deebi'a cafeeraamis sittiin deebi'a bilisaa kiyya isin hundinuu nagayaan naa jiraadha hedduun isin jaalladha.